Hi guys, akkam jirtu hordoftoonni fi komentoonni maatii waan Elsaayi Teek nagaan gara chaanala kootti dhuftan isin jedha. Guyyaa har'a kanas waan baay'ee tokko isin fayyaduu fi sirriitti kan isin gargaaruun isiniif qabadhee turfe ammaan dura barumsaan barsiisee ture irratti hedduun keessan yeroo ammaa kana karaa keessaa gaaffii gaafachaa jirtu jechuudha. Sanaaf deebii isiniif deebisuudhaaf dhufe jechuudha. Innis immoo baay'een keessan appilikeeshinii Touch jedhamu tokko akkan isin barsiisee ni yaadattu. Aappiin kun yeroo ammaa qarshiidhaanidha kan inni gurguramaa jiru. Kun akkuma agartan yuuroo 2 fi saantima 29 jechuudha. Gara qarshii Itoophiyaatti gara birrii 100 wayiidha jechuudha. Kaffallee osoo bitachuuf kaanillee karaa ittiin binnuun waan hin jirree fi baay'ee waan rakkisuuf jechuudha. Maaster kaardii faana gaafata. Kanaaf kana akkamitti akka tola argachuutii dandeessan isinitti agarsiisa. Faayidaan appilikeeshinii kanaa warri kanaan dura isin barsiisee ni beektu. Warri hin beekne yoo jiraatan immoo amma akkamitti akka itti fayyadamnu maaliif akka inni isin gargaaru isinitti hima. Jalqaba irratti suuraa irratti wanta argamu wanta fokkisu suuraa tokko irratti yoo agartan irraati balleessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf qulqullina suuraa keessanitti osoo hin bu'iin waama bukkeedhaa fokkise qofaa dileetii gochuutii ni dandeessu bukkeedhaa jechuudha. Fakkeenyaaf muka wayii qabatanii kaatanii mukni yoo isin dabbare bukkeedhaati dileetii gootanii ofii keessanii qofaa afuutii dandeessu. Nama lama taatanii fakkeenyaaf nama lama yoo taatan yoo suuraa kaatan nama tokko bukkeedhaa balleessitanii kophaa keessan dhaabachuutii dandeessu. Waa hedduudha jechuudha kan inni isiniif godhu. Waa baay'ee irraatii fayyadamtu jedhanii isiniif qabadhee turfe. Akkasumas immoo toladhaa argachuudhaaf maal gootu salphaatti linkii isaa description jala waan isiniif kaa'etti jiruu fi yeroo kamittiyyuu aappiyaan isiniif agarsiisu buufachuudhaaf kanatti viidiyoon isiniif baneeti jedhu no barreeffama viidiyoo kootii irra tokko achii booda kana haala kanaatiin gadi isiniif ba'a jechuudha. Haala kanaatiin gadi isiniif baasaniin booda kun akkuma agartan aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu ni jira. Kan innaa isin tuqxan gara browseraa haala kanaatiin isin fida jechuudha. Saniin booda xiqqoo ishee gadi siqxu jechuudha. Haala kanaatiin suuta jedhaati gadi bu'a. Saniin booda suuta jettanii akka gadi buutaniin dhuma irratti mallattoon daawunloodii waan jiruuf daawunlood naaw kan jedhu kana tuqxaniin nan daayirektii eessa isin geessa. Kana tuquu qofaadhaanitu gara bilbila keessanitti gadi buustu jechuudha. Kanaaf isteepii meeqa duwwaa qaba jechuudha. Isteepii 2 duwwaa jalqaba linkii isaa description box jala lattu. Saniin booda daawunlood naaw tuqxu achi booda bilbila keessanitti gadi buufattu jechuudha. Amma immoo akkamitti akka install goonuu isinitti agarsiisa. Egaan kunoo jalqaba irratti ilaalaa kunoo qarshii gaafataatti jira jechuudha. Toladha jechuudha kan install godhu kunoo wal faana deemnee install gochuutii dandeenya. APK faayilii isaa waan hin qabuuf jechuudha. Kunoo akkuma agartan install gochaatii jira jechuudha. Amma install goona. Install godhee fixeeti jira. Open nan godha. Waan hundumaa kun akkuma agartan egaa jira jechuudha. Saniin booda allow jedhee yamanan kenna. Amma hojii guutummaa guutuutti eegaleeti jira. Amma gara Play Store deemeen isinitti agarsiisa. Gara Play Store keenyaan dhufna. Waaw. Akkuma agartanii sila qarshii na gaafataa ture. Amma garuu install godhe waan hin jiruufi open na gaafata. Kana jechuun akka wanta birrii kaffaleetti naaf hojjeteeti jira jechuudha hordoftoota. Okay, amma immoo akkamitti akka itti fayyadamnu inni isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf suuraa irratti akkamitti akka itti gargaaramnu salphaamatti isinitti agarsiisuudhaaf suuraa keessanitti fayyadamuudhaaf egaa kunoo albam bakka jettu kana ni tuqxu. Saniin booda gara inni isin geessu gara suuraa keessanii yookiin gaalarii keessanii bifa kanaatiin achi booda kun akkuma agartan bakka kana keessaatti egaa suuraa barbaadanii filattu. Amma waan ajaa'ibaa jechuudha kan isinitti agarsiisuuf deemaati jiru. Seeraan na ilaala. Amma suuraa koo filadheetiin jira. Akkuma agartan iddoo kanarraati muka guddicha kanaan bukkeedhaa balleessee jechuudha. Kana background godhee qofaasaa hambisuu ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun immoo kun akkuma agartanii osoo suuraan sun quality isa uumamaa tokko irratti muka amma naga'u kan irraa balleesse background kana duwwaanan godha jechuudha. Meestiin ilaala. Kana gochuudhaaf maal gootu jala kanarraa object remove kan jedhuu fi quick repair kan jettu jirti. Object remove kan jettu ishee jalqabaa kanarraa ni filattu jechuudha. Achii booda maal gootu bakka irraa balleessuu barbaadan sana haala kanaatiinitu irraa ni balleessitu jechuudha. Haala kanaatiin irra ni deemsistu. Kun akkuma agartan amma bakka mukti kun jiru hunda isaatti dibaatiin jira jechuudha. Haala kanaatiin quba keessan irra deddeemsitanii achi booda maal isiniif godha jechuudha. Tokkichaan isiniif balleessa. Amma ammi mukti sun jiru hunda isaatti tuqeetiin jira. Saniin booda jala kanarraa goo kan jettu jirti. Goo bakka jettu kanarraa al tokkootti feennaa isin tuqxan haala kanaatiin badeeti jira jechuudha. Amma maal ta'ee jira kun akkuma agartan background qofaa tafee sanumaayyuu oomaa waa tokko qualitiin isaa inni irratiin jira jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Baay'ee keessaallee wanti isinitti fokkisee yoo jiraate salphaatti irraatti baballeessuu ni dandeessu. Waa hedduudhaaf isin fayyada. Creative ta'uudhaaf aappiin kun aappii ajaa'iba ta'edha. Kanaaf isiniif qabadhee turfe yeroo taanu keessa wanta akkan isiniif qabadhee dhufu barbaadda waa kamiin iyyuu na gaafadhaa. Yeroo taanu amma lagaratti bye bye.